Ashama akkam jirtu daawwattoota YouTube Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaallaa bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu jecha egaan isin biraa turuu keenyaaf dhiifama isin gaafachaa egaa akkuma beekamu guyyaa akkaleessaa weellisaa jaallatamaaf kabajamaa dinqisaa dabalaa irratti waan dhaqqabee karaa toora YouTube keenyaatiin akkasumas social media adda addaa irratti isiniif dabarsaati turre hundi keessan quba qabdu jechuudha. Akkuma beekamu dinqisaa dabalaa akkuma qaama hin beekamneen mana isaa cabsanii seenanii sana booda haati mana isaa dammaqxe ifaa itti ibsitee jennaan sana booda ba'anii balbala mana isaa sanarratti dhiiga hedduu akka dhangalaasanii akkasumas ammoo qaama hin beekamneen waan ta'eefi balbala isaarratti dhiiga baay'ee dhangala'ee waan kana suuraadhaa fi viidiyoodhaan illee ragaa qabatamaa ganama isaan isin biraan ga'a jedhee erga kaleessa poostii sana poost godheeti dinqisaa dabalaa guyyaa kaleessaa osoo waa tokko hin jedhin hanga har'aatti illee osoo waa tokko hin dubbatinidha kan inni jiru jechuudha. Dubbii keenya irratti yeroo baay'ee rakkinni keenya inni guddaan yeroo wanti tokko ta'e sana keessa ajandaa godhannee iyyuu qofittiidha. Sana booda furmaanni isaa maal ta'e dinqisaan kun maalitti ba'e yookaan ammoo wanti ta'e kun maalitti ba'e jennee duukaa hordofuu irratti baay'ee dhabina guddaa qabna. An akka nama tokkotti akka nama isatti siqatutti akka nama hojii aartii biratti hojjetutti akkuma beekamu sirban haaraa hojjetaa jiru kana isatu naaf hojjetaati jira. Gara ji'a ja'aati ol istuudiyoo isaa keessa tureeti haala gaariidhaan naaf hojjete gidduu kana keessa kiliippii isaa itti waraabee isin biraan dhaqqabsiisuudhaaf haal duree hunda xumurachuuttan jira jechuudha. Xiqqoosi biyya Oromaa keessan jiruuf haalli tokko naaf mijachuu baatuurse akkan kiliippii kana hojjedhuuf sagantaa akkan qabadhe yeroo baay'ee karaa TikTokiitiin saa ta'u karaa YouTubeetiinis karaa FB'dhaanis dubbataan jira. Sirba koo kana kanaaf qindeessaa dabalaati dinqisaa dabalaati jechuudha. Walitti ni dhufnaa bilbila isaaniin qabaa barreeffama isaa waan hundaa waliif barreessina. Ergi kaleessaati jechuudha ragaasniif kaa'uu hin danda'a. Gara Facebookiitiin haa ta'u gara bilbila kallattiiniitis haa ta'u gara social media adda addaatiin karaa namootaan wal quunnamnuun amma fakkeenya Telegiraamii WhatsAppiidhaan sagalees barreeffamas kaa'eef hin dadhabee barreeffama koollee galee hin laallee kana malees ammoo bilbilallee bilbilli isaa cufaadha. Sa'aatii hedduudha erga online irraa ba'ee jira jechuudha irraa ba'ee guyyaa kaleessaa akkuma maxxanseen suuraa sanas viidiyoodhaan isin maxxansine guyyaa tokko guuteeti jira jechuudha. Namni kun maalitti ba'e jennee eenyu hammam keenyatu qoratee jira. Yeroo baay'ee waan tokko erga of hirkaa dhabneedha kan nuti ijjinee suuraa maxxanfannee boonyee maraannee akka waan boo'ichi nama du'e kana deebisuutti osoo nama du'e deebisuutti boo'icha Hacaaluu Hundeessaadha kan inni deebisu ture jechuudha. Akka suuraa isaa nagadannee waa meeqa as dhaqnee achi dhaqnee sirbinee fi waa meeqa goonee fi hiriira baanee fi sababa isaatii namni meeqa lubbuu meeqa wareegame kana Hacaaluu deebisuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti weellistoonni dhaloonni qubee kan akka dinqisaa dubbii keenya irratti dinqisaa dabalaa weellisaa qofa osoo hin taane yeroo maaster pilaaniitii kaasee artistoota Oromoo kana kan sirboottan isaanii qindeessee asiin ga'e sirboottan Hacaaluus haa ta'u sirboottan kanneen akka jira namoota hedduu jechuudha. Qabsoo keessatti kan akka Caalaa Bultumee har'a Oromoo ganee jechuudha. Mootummaa jala fiffiiguu kana kan duuba taa'ee qindeessee fi muuziqaa kan ol baase kanneen akka jira Yoosan Geetahuun sirboottan inni kanaan dura qindeesseen jirri Yoosan Geetahuun as baane jechuudha. Kanaaf jennaan inni weellisaa qofa osoo hin taane qindeessaa muuziqaati. Lafee dugda muuziqaa aartii ummata Oromooti. Nama kana jechuudha. Dheengaddaa akkuma beekamu Daadoo erga sirba sana gadhiise sirbi sun social media hunda dhuunfate. Madaa keenya hundasaa soorgoof sookkoon isaallee sirbi isaa yeedaloof walaloon isaallee sirba ammallee yoomuyyuu bara baraan jiraataadha jechuudha. Erga sirba kana baasee asitti xiyyeeffannoo guddaan irratti dhaqqabame irratti godhame egaa akkuma beekamu mootummaan kun erga gaafa galeetii daadhii galaaniin galaafate. Daadhii galaan jechuun nama faashistii sirna nafxanyaa balaaleffatu xireeffatu keessaa nama tokkodha weellistoota keessaa jechuudha.
bara wayyaanii sana yeroo sirbi master plaanii baafamu inni kan inni irratti xiyyeeffatee jiru warra ahadistoota warra zawdiif goofaree dibbi firaa warra qalee bareetu qalmaata qalee focus kan inni godhu sirba nafxanyootaa yookaan jibba faashisti sana irratti kan inni focus godhu mootummaan kun erga galeetiin daa'ii galaalgalaafachuun isaa sababa tokko malee sababa malee miti jechuudha sanatti aansee ija keenya qaroo kan keenya aartii afaan oromoo sadarkaa addunyaa irratti nama guddisaa jiruu fi oromoon maal akka taate addunyaan focus godhe akka inni dhufee daawwatuuf dhufee ilaalu kan godhaa ture dhuka aartii jechuun ni danda'ama falmaa mirga dhala namaa jechuun ni danda'ama Hacaaluu Hundeessaa galaafatee boonyee dadhabnee suuraa isaa maxxanfannee waggaa isaa kabajnee sirba isaa dhaggeeffannee sirbinee fi hanga yoonaatti Hacaaluu nu deebi'uu hin dandeenye jechuudha kan isin quba qabaachuudha qabdan egaan erga kun ta'eeti Dinqisaan Hacaaluun kanaan dura inni hin ijjanne wanti hedduun irratti godhamaa ture gadheewwan kanneen akka maqaa oromoo baadhattee oromoodhaaf falma jettu kanneen akka beekan gulummaa yeroo Hacaaluun ajjeefamu sana keessa holola gurguddaa raaga adda addaa kan itti raagaa turte jara akka sanaati osoo Dinqisaan yaaliin ajjechaa irratti dhaqqabsiifamanii duratti barreeffama inni barreesse kaleessa YouTube irratti saato social media irratti argaa jirtu jechuudha jabaa tokko qabnee yeroo kana keessa maal wanti ni hin jedhin hin jiru Dinqisaan yaa oromoo wanna akkanaan narra dhaqqabaati jira qubana qabaadhaa jedhee iyyatee waan tokko ta'a taanaan sheenaa guddaa nutti taayaa oromoo har'a meerre eessa jira jennee gaafanneeti jira kaleessuma didichinee dhiisnee jechuudha kun amala keenya maaliif ta'edha amala keenya maaliif ta'e bor yeroo ammaa kana keessatti artistoonni hedduun jiru kanneen akka Andu'aalam Gosaa kanneen akka Yoosan Geetahuun walaloof yeedaloo artistoota oromoodhaa kennuudhaaf sirba Dinqisaa Dheengaddaa kan walaloof yeedaloo kenne Yoosan Geetahuun jechuudha bulloo ji'a 10 keessatti miiliyoona 10 ji'a 8 waan akka kana I think waan akka kanaati sirba afaan oromoo keessatti seenaa view guddaa galmeessuudhaan seenaa yeroo jalqabaarra jira jechuudha bor wanti tokko isarra geenyaan ammas boonyee dadhabneetuma dhiisnaa jechuudha namoota hedduu kan yeroo ammaa kana keessatti aartii oromoo keessatti ga'ee gurguddaa taphataa jiran jara kanattis bor darbuudhaaf jira waan ta'eef jechuudha ammatti yoo wal hin ijjine ammatti yoo waliif hin birmanne waan tokko dhabnee kaanee boo'uun keenya faayidaa hin qabu yaa oromoo kana quba qabaadhaa weellistoonni kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa hedduu isaaniitu jiru aartii oromoo balleessuudhaaf oromoo dura oromoo daguuguudhaaf dura ummata oromoo kana ija kan ta'an weellistoota keessaa qabsaa'ota keessaa hayyoota keessaa sirna gadaa keessaa abbootii gadaa ajjeesuudhaan ka'e namoota bakka tokkotti nama cidha dhaqu isin shaneedha jedhee bakka tokkotti ajjeesuudhaan rashanuudhaa kaase daguuggaan sanyii ummata oromoo irratti raawwataa jiru guyyaa guyyaadhaan bifa jijjiirratee dhufaa jira bor maatii keenya hunda mana manatti dhaqqaba waan ta'eef kanaaf jennaan ammatti iyyachuun falmachuun ammatti waan tokko erga wanti tokko uumamee ka'ee ijjinee boonyee maraachuun keenya faayidaa tokkollee hin qabu kanaaf jennaan Dinqisaan eessa jira namoonni itti dhiyaatan nuuf iyyaafadhaa maalirra akka inni jiru waan isa barbaachisu hunda isaati yoo biyya sanaallee baasutee jedha gargaarsa oromoo irra barbaadu hunda isaallee edagama tiktokiitiin isaa ta'u dhimma kanarratti mari'ataa turre jechuudha kanaaf jennaan al tokko qofa didichinee dhiisuun keenya faayidaa hin qabu waan ta'eef Dinqisaan maalitti akka ba'e warri itti dhiyaatan innis dhufee social media irratti waan tokko hamma dubbatuun alatti gad callisnee taa'uu hin qabnuun isiniin jedha egaan daawwattoota keenya sagantaanaaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture waan na daawwattaniif guddaa galatooma warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa like share gochuu sin dagatina nagaatti